Ashama harka fuunee daawwattoota keenyaa kun daawwachaatti kan jirtan tamsaasa kallattiin isiniif darbaatti kan jiru miidiyaa diyaaspooraa Oromooti. Miidiyaa diyaaspooraa Oromoo guyyaa har'aan keessummoota lama qabadheen isiniif dhiyaadhe. Keessummoota koo waliinis turtii dhimma rakkoo akkasumas dhiibbaawwan dhaabbilee barnoota olaanoo keessatti ilmaan Oromoo irratti ga'aatti jiran irratti waan fuulleffannu ta'a. Maarreen egaa isinis hanga xumura qophii keenyaatti yoon waliin turtanii dhimma kanarratti hubannoo gaarii argattu jennee abdii goona. Keessummoonni koo biyya bakkeedha kan isaan jiraatan keessumaa biyya Ameerikaa kutaa garaagaraa keessa jiraatu. Isaanis Dr. Salamoon Ongaashee haaluma wal fakkaatuun immoo barreessaa fi barsiisaa Tafarii Nuguseeti. Turtii isaan waliin taasisnuun keessumaa haala qabatamatti kutaalee Oromiyaa bal'oo keessa jiruu fi haala siyaasa Oromoo yeroo har'aa irratti kallattiidhaanis ta'e alkallattiidhaan fuulleffachuun turtii isaan waliin taasisna. Wayita turtii isaan waliin taasisnu kana keessatti immoo keessumaa ijoolleen Oromoo biyya Itoophiyaa keessatti barnootaaf gara mana barnootaa dhaabbilee olaanoo deeman haala maalii keessa jiru? Isa kanarrattoo hayyoonni kun maal jedhu kan jedhu turtii isaan waliin taasisna. Baay'een keessan egaa Dr. Salamoon Ongaashee yeroo adda addaa miidiyaa irratti argitu. Dr. Salamoon Ongaashee barreeffama barreessaniin yogguu isaan qoosanii yookiis immoo yogguu isaan akkuma umurii keenya irra jiraniitti yogguu dubbatan argina. Haa ta'u garuu Dr. Salamoon Ongaashee warreen hin beekne isin barsiisuudhaaf baay'ee saayintistii beekamaa biyya Ameerikaatti qoricha garaagaraa illee beekamtii irratti qabanii isanirraallee waan tokko naaf jechuudhaan eegalu. Dr. Salamoon har'a sabateedhaaf baay'een isaan beektu garuu warra hin beekneef akkuma bartanii fi kanaaf isiniif kaasuun barbaada. Mee Dr. Salamoon isin qophii kanaaf keessummaa jalqabaati illee saba taatanii fi mee maqaama keessan irraa ka'aati Dr. Salamoon kun eenyu akka ta'e warreen ODM daawwatanitti nuuf himtu laata? Maqaan koo guutuun Solomoon Bayyanaa Ongaashee jedhama. Kana dhalattee Qellem Wallaggaa baadiyyaa naannoo Dabbidoolooti. Anaku jedhama Doosa. Hamma kun lamaatti achumatti baradhee sana booddee yuunivarsiitii Addis Ababaa galee sana booddee gara Ameerikaa dhufe. Gidduuttis immoo gara waggaa 5 akkas madaqaa ture. Otoo yuunivarsiitii keessatti. Eeganas dhufeetti Princeton University kan jedhamutti baradhee sana booddee eega barnoota tokko fixee booddee kaampanii adda addaa hojjeteera. Jalqaba AT&T Bell Laboratories bakka jedhamuun hojjette. Achii gara Kaalifoorniyaa dhufee kaampanii sadarkaa tokko hojjetteera. Wantan irratti hojjetaa ture akkuma kaafte qoricha hojjechuu irratti karaa kanaatiin dhukkuba metabolic diseases warra jedhaman jiru. Fakkeenyaaf warra akka daabeetiisii irratti lammaffaa immoo autoimmune diseases warra jedhan. Warri kun badaadee keessatti illee namni beeku fakkeenyaaf dhukkubi garaachaa tokko tokko autoimmune disease isa irratti hojjetteera. Darbee amma kana hojjetaa jiru karaa kaansarii. Keessumaa kaansarii kan pankreas karra jijii kan garaachaa kan sombaa akkasuma kan sammuu keessa glioblastoma kan jedhamu tokko kana irratti kanan hojjetaa jiru kana jiraatu Kaalifoorniyaadha. Tole ayyeen daawwattoota keenyaa egaa eenyummaa Dr. Salamoon maal akka ta'e hubannoo xiqqoo waan argattan jedhee yaada. Yeroo biraa seenaan Dr. Salamoon Ongaashee maal fakkaata? Namni har'a addunyaa irratti saayintistii beekamaa ta'an kuni kaleessa akkuma ijoollee keenya isaanirra dhaabbilee barnootaa keessatti ajjeechaa yookiis immoo lubbuudhaan wareegamuun isaan quunnamaatti jiru ta'us haa ta'u yogguu sanatti nama geeba nyaachuudhaan yuunivarsiitii Finfinneerraas eebbifamanii isa kanas yeroo biraa kan qophii biraadhaan itti deebinu ta'a. Har'a
dhimmi fuulleffannoo keenyaa inni guddaan dhiibbaa barattoota Oromoo irratti gahaatti jiru tarii rakkoo teeknikaan mudachaa jiruudhaaf Dr. Salamoon Angaashee viidiyoo isaanii argaatti jirtu garuu sagalee isaanii kallattii biroodhaan fudhachuuf dirqamne kanaaf nu of kolchaa isiniif jennaa kallattiin sagalee isaanii fi viidiyoon isaanii tarii yoo wal isiniin madaaluu dide kallattiidhaan tamsaasa kallattiin kan Dr. Salamoon haasa'aatti jiranii akkasitti akka nu hubatamu barbaanna itti aansuudhaan mee Tafarii namoonni baay'een illee si beeku mee yooyyaa jedhii mana gaanaa gaafadhume. Tafarii. Hello Tafarii. Tole Dr. mee Tafariitti deebi'een galchuudhaaf yaalaa isin na dhaga'aatti jirtu sabateedhaa fi mee haala yeroo ammaa kana ijoollee Oromoo irratti ga'aatti jiru keessumaa dhaabbilee barnoota olaanootti ga'aatti jiru kana irratti isin akkamitti ilaaltanii yookiis akkamitti taajjabdanii dhimma kanaan dhaamsa maalii qabdu mee achumarraa kaaneetoo tokko lamaan immoo tarii barattoonni maal gochuu danda'u maatiin maal gochuu danda'u qaamni dhimmi ilaallatu yookiis immoo educational stakeholders warri jechuu dandeenyu maal gochuu qabu mootummaa dabalatees jiru irratti tokko lamaan kanaa somnu ta'a mee isa kana irratti maal jettu isinii mee Tafarii immoo deebisuuf ayyaala. Baay'ee gaarii. Asirratti utuma manni barumsaa hin jalqabamin yuunivarsiitota naannoo Amaaraa keessatti rakkinni akkasii uumamuun akka danda'amu shakkuun hin danda'ama ture. Maalirraa ta'ameetu shakkamaa keessumaatti waggaa darbe kana keessa Finxaalayyiin naannoo Amaaraa keessa jiranii karaa adda addaatiin Oromoo tuttuqaa turan. Karaa wanta kamisee keessatti bakka adda addaatti tuttuqaa turanii karaa miidiyaa hawaasaa immoo olola baay'eetu Oromoo irratti deemaa ture. Dhaabilee Oromoo irratti maqaa Jawaar kaasuudhaan Oromoo hundumaan ati abboonagii yookaan immoo ati deeggaraa Jawaar jechuudhaan karaa kanaatiin Oromoo maqaa balleessuun deemaa ture. Kanarraa kaanee tarii ijoolleen kun haala kana keessatti baay'inaan tarii irratti yoo deemanii rakkoo maaliif irra ga'uu danda'a kan jedhamu baay'ee keenya yaadneetu ture. Kan baanee immoo nu yaaddeessaatti barattoonni keenyatu gara Amaaraa deemuu keessanii naannolee kan biraadhaaf Oromiyaa keessa turanii kan jedhu yaada dabarsineetu. Garuu gaafa hin taane kunoo eega manni barumsaa jalqabeetii bakka adda addaatti reeffa lakkaa'atu jirra. Kun baay'ee dhaguu nama gaddisiisa. Ani kanan ofii kootii kanan ilaalu mucaa akkanitti guddate nan beekaa. Haati kokkooti taasisaan koo bulaan koo maal godhanii maaliif immoo abdatanii akka isaanii dubartiikaa turan nan yaadadha. Ijoolleen Oromoo kunis akkuma kana haati abbaan isa ofii isaaniitti rakkina keessa jiraataniitti ijoollee isaanii guddisanii bakka kana gahan. Boor nuuf dabarsu. Ofii jireenya nuti qabaannu caalbaadhatu jiraatu jedhaniiti waan isaan ittiin baanne hin jiru. Amma gaati torban tokkoniin reeffa nama fudhataatu jiru. Karaa mootummaa federaalaatiin wanti hojjetamaa jiru hin jiru. Ijoolleen bakka adda addaa jiran immoo ijoolleen Oromoo gaafa bilbilaan itti haasofnu warri nageenya silaa eegan poolisiin Amaaraa yookiin yeruma deeggaruu yookiin immoo callisaniitu ilaallu kan jedhu. Kanaaf ijoolleen kun dhugaadhumatti nama birmatuuf qabataniiti mootummaan Oromiyaa wanti tokko baay'een dubbatu wanti kun dhaabbatu hin taasisanii nama dubbatu jiru. Mootummaan federaalaa namni sagalee kennaafii jiru. Amma maatu ta'aatu jiru. Ani karaa tokkotti akka boodatti deebi'uu dandeenya. Yaadni an qabu tokkoffaanii dhimmi barattoota Oromoo yuunivarsiitii keessatti dhumaa jiranii kun Oromoo hundaa
baanisa kaaba hafu dhibbaatti ajandaa ta'ee walitti gurmaa'uudhaanii naannoo isaa bulchiinsa isaanii ijoollee kana yookiin nuu deebisa yookaan immoo ooltanii otuu hin bu'in nageenyi isaanii akka eegamu nuu godha jedhanii mootummaa irratti dhiibbaa godhuudhaaf qabu. Amma kun hin taanetti warruma reeffa simatu duwwaatu boo'ee gaddee suuraan isaanii miidiyaa hawaasaa darbee akkuma kanaatti hafuutu jira. Kun kan akka hin taaneefi sabni uummanni mootummaa irratti dhiibbaa gochuu qaban jedha. Karaa jettaatiin fakkeenya tokko kaasuu dhuman danda'a. Torbanitti guyyaa tokkotti godinaan magaalaa bakka jiranitti toliin haati abbaan gara naannoo bulchiinsa bakka jiranii deemanii ijoollee keenya hin deebisaa. Jedhanii gaaffii kana dhiyeessuudhatu danda'u. Yaada akka mootummaa Oromiyaatti immoo gadda isaanii agarsiisuudhaaf guyyaa ani godhanii bakka hundumaatti uffata gaddaa hundi keenya namni gosa akka nuti gochuudhaan akka akkasiin mootummaa irratti dhiibbaa gochuu barbaachisan jedha. Ole, Dooktar Guddaa Galatooma, ayyan daawwattoota keenyaa kun daawwachaatti kan jirtan tamsaasa kallattiin isiniif darbaatti kan jiru Oromoo Diyaaspooraa Miidiyaadha. Maarreen Oromoo Diyaaspooraa Miidiyaa gama yuutuubii haaluma wal fakkaatuun gama feesbuukii fi gama reediyoodhaan hordofuutti dandeessu. Keessummoonni keenya guyyaa har'aa Dooktar Salamoon Angaashee haaluma wal fakkaatuun barreessaa fi barsiisaa kan ta'e Tafarii Nuguseeti. Turtiin nuyi waliin irratti haasa'aatti jirru immoo keessumaa yeroo ammaa kana biyya Itoophiyaa keessatti dhaabbilee barnoota olaanoo keessatti ijoolleen Oromoo aarsaa garaagaraa kaffalaatti jiru. Yoo fudhannee guyyaama kaleessaa eengaddaa jechuudha. Barataa Sayid kan jedhamu yuunivarsiitii Walloo kampaasii Dassee keessatti barataa maarkeetingii waggaa lammaffaa kan ta'e maatii isaaf reeffa isaatu simatame. Haaluma wal fakkaatuun barataa yuunivarsiitii Reedhawaarraa taateema tibba kanaa jechuudha. Reeffa isaatu maatii isaadhaan simatame. Ijoolleen kun ijoollee maatii isaaniif, biyya isaaniif, akkasuma immoo lammii isaaniif abdii ta'an ture. Hireen isaanii garuu reeffi isaanii manatti simatamuu ta'e. Isa kanarratti tarii hayyoonni Oromoo kunneen maal jedhu kan jedhudha. Kan qophii kanaaf isaan keessummeesse. Tafarii nu dhagaa jirtaa? Eeyyee. Tole, dura sagalee keetuun dhaga'amne eenyummaa keellee namoonni hedduun beeku. Tarii dhaggeeffatoota koo nagaa gaafadhuuti. Isa booda immoo tarii namoonni guyyaa har'aa gara miidiyaa kanaatti dhufanii siitii yeroo adda addaa miidiyaa irratti si argu. Mee waan tokko lama nuu jedhiiti wanta siitiin immoo hariiroo kee keessumaa dhaabbilee barnoota olaanoo waliin walitti si fidu waan muraasa nuuf kaasiiti. Dhimma haala mudachaa jiru kana akkamitti ilaalte yookiis akkamitti taajjabde kan jedhu achirraa waan tokko nuuf jedhime Dooktar Salamoon dhimma sanarratti haasa'aatti turan sabateef. Ayyee egaa akkuma ati jette iyyuu an Tafarii Nuguseen jedhama as Ameerikaa Minesootan jiraadha amma. Walitti dhufeenya inni yuunivarsiitii wajjin qabu durii koo yuunivarsiitii barsiisaa ture. Yuunivarsiitii Amboo fi yuunivarsiitii Finfinnee barsiiseen jira. Akkasumas immoo qorannoo garaagaraatiin yuunivarsiitii baay'ee biyyattii isaanii deemeen jira. Tarii aga yuunivarsiitii 15 warra yuunivarsiitii gurguddaa jedhaman hundumaayyuu deemeen jira. Argees jira. Amma tokko walitti dhufeenyas qabna. Ammas egaa inni jiru tokko qabna hayyoota gara yuunivarsiitii Itoophiyaatti kan ergu. Asii biyya Ameerikaa kana keessaa yuunivarsiitii garaagaraa warra barsiisan yeroo dhiyootti garasitti ergaa jirra. Kanuma jedhee hariiroo qabnu hariiroo nani yuunivarsiitii wajjin qabu gara rakkoo mudachaa jiru kanatti deemuu barbaada. Rakkoo mudachaa jiru kun duraan dursee rakkoon duraa lubbuun barattoota darbee kun hedduu na gaddisiise. Dhuguma keessa kootiin gaddanatti dhaga'amee ibsuun barbaada. Akkasumas maatii isaaniitii keessatti immoo haatiyyuun isa qofan qabaa kan jette tokko ekstiriimii garaana nyaate waan baay'ee nama mararuudha kuni waan baay'ee nama gaddisiisudha. Kanaaf maatii isaaniitii jajjabinan hawwaa. Akkasuma namoonni ijoollee isaanii abdatanii
keessattuyyuu ijoollee tokko qofaa boru naa darba jedhanii ijoollee isaanii yuunivarsiitiitti erganii ijoolleen isaanii tasaa lubbuun darbe kana hawaasni keenyas akka wajjin dhaabatuu fi akka gargaaruun gaafadha. Sanaan ala wanti jiru wanti yuunivarsiitii keessatti calaqqisu wanta Hello, Tafari. Tafari, sagaleen kee badeera. Ayyee daawwattoota keenya rakkoo teeknikaan mudachaatti jiruuf of koltii sin gaafannaa mee gara doobaarra kan deebinu ta'a xiqqoo ishee Tafariin sagaleen Tafarii qulqullinaan dhaga'amaatti hin jiru xiqqoo isheen eegaan isiniin jedhaa gidduudhaan weelluu kana dhaggeeffachaa nu waliin akka turtanan barbaadaa rakkoo. Ayyeen daawwattoota keenya weelluu isaadhaaf weellisaa Falmataa Kabbadaa guddaa galateeffanna. Gara boodaa irratti weelluu kanatti kan deebinu ta'a. Akka carraa ta'e Tafarii waliin wal dhagaatti hin turre isa kanaaf of koltii isin gaafanna rakkoo teeknikaan mudachaatti jiruudhaaf. Tafarii na dhagaatti jirtaa laata? Hello Tafarii. Tafarii. Doktor Tafariin waan na dhagaatti jiru hin fakkaanne tarii miyuut waan godhe natti fakkaataa mee isin waliin turtii kan taasisnu ta'a egaa inuma nuuf deebi'a kan jedhuun abdii godhaa viidiyoon isaa mul'ata garuu sagalee isaati kan dhaga'amaatti hin turre waan ta'eef mee isa nan deebisa haga sanatti garuu taatee amma mudachaatti jiru kana keessatti keessumaa mana barnootaa tokko yoo jiraate dhaabbileen barnootaa yoo jiraate
dhaabbilee barnootaa qaamni itti gaafatamummaa fudhatee qaama federaalaati yookiis bulchiinsa federaalaati jechuudha. Haa ta'u malee haala yeroo ammaa mudachaa jiru kana keessatti yogguu bulchiinsi federaalaa tarkaanfii fudhatu hin agarru. Haa ta'u garuu ajjechaan kun akka malee itti jabaateera. Yoo fudhanne naannoo Amaaraa keessatti yuunivarsiitii Waldiyaa fudhachuu dandeenya, yuunivarsiitii Gondor fudhachuu dandeenya. Taatee wal fakkaatu kunis kan inni mudate yeroo madhiyoodha sabateedhaa fi isa kanarratti qaamonni kun maaliif callisuu filatan jettanii yaaddu. Faallaa isa kanaa immoo tibbuma kana yuunivarsiitii Wallaggaa cufameera, yuunivarsiitiin Reedawaas sirna baruu barsiisuu dhaabeera. Kan naannoo Amaaraa immoo ammallee itti fufeetti jira. Haala kana keessatti immoo barnoonni yuunivarsiitii keessa dabarta waan ta'eef ofumaayyuu barnoonni isaa haalli qilleensa naannoo sanaa jiru qormaata. Kanarratti immoo ijoollee keenyatti qormaata biroodha kan dabalame jechuudha. Jechuun ijoolleen dhiphina addaa keessa jiru. Tenshiniin barnootaa akkuma jirutti ta'ee nagaaf tasgabbii dhabuun immoo ijoollee kanatti qormaata biraa ta'eera waan ta'eef isa kanarratti maal jettu yookiis maal dhaamtu mee dooktar? Innis immoo maanni waggoota soddomman darbe jechuudhatu dandeenya baay'een keenya. Egaa ABO'n 92 mootummaa keessaa bahee deemee fi qabsoo kan baay'inaan kan itti bakka adda addaatti kan itti fufanii barattoota Oromooti. Yuunivarsiitii keessa warra jiran keessuma achi warra high schoolii warra sadarkaa lammaffaa baratanitti dabalamee eenyuun caalaa itti fufiinsaanii utuu walirraa hin citin qabsoo gaggeessaa turan. Isarra baanee fi har'aas geenye. Ijoolleen sun yeroo sanatti maatii isaanii yaadanii uummata Oromoo yaadaniiti of wareegani malee mataa isaaniitiin ijoolleedhaa taphatanii maal jedhanii waliin nyaachisee akkuma kanatti hin jiraachuu hin danda'u turan. Kanaaf ammoo garuu wantan argaa jiru garuu ijoollee yuunivarsiitii bakka adda addaatti ajjeefamaatu jiru, shororkeeffamaatu jiru, uummanni garuu nu warri kaan caljenneetu ta'aatu jiru. Tokkoffaan nutis of gaafachuu uummanni Oromoo of gaafachuudhatu qaba. Wanti ta'aa kun hamma yoomiitti fi itti fufaa kan jedhu kan of gaafannee dhuguma mootummaan hamma ammaatti kan furuu hin danda'in borimmoo furuudhaaf jiraa yoo caluma jennee ilaalle jennee of gaafachuudhatu qaba. Akka ilaalutti mootummaa bituu barbaadeetiin battaluma dhaabuudhatu danda'a. Sababa dhiiseef qaba. Maaliif ajjechaan kun kan inni jalqabames naannoo Amaaraa keessatti jalqabame. Naannoo Amaaraa bulchaa kan jiru ADP warra ofiin jedhaa turanii amma PP'tti dabalameedha. Yoo mootummaa naannoo Amaaraa qeequun qaama isaanii wajjiniin dhaabbatee jiru. Qeequu akka safaritti fakkaatuu fitu cal jedhanii dhiisan jedhee tayyaadha. Utuu kana hin taaneeti poolisii federaalaa bakka hundumatti erguudhaan warra hamma ammaatti badii hojjetan tarkaanfii irratti fudhachuudhaan adabbii akka warra kaaniif ta'anitti kana gochuun hin danda'ama ture. Kan hundumaaf hin goone. Kanaaf fedha poolitiikaatu dhiben jedha. Mootummaan warri mootummaa jiran mootummaan federaalaa fedha isaa hin qabaatu. Mootummaan naannoo Amaaraa immoo biyya sana keessaa naannoo sana keessatti beeknu warri wal biyya bulchaniyyuu walitti galagalanii wal fixaniiru. Dhaqqoo meeqatu jira. Qimaanta ajjeesanii fixaniiru. Danishaan gurratti wanta akkasii kun ta'eera. Kana wajjin biyya sana keessatti mootummaan sun yookiin mootummaan naannoo Amaaraa yookiin fedhatu hin qabu yookiin dandeettiidhatu hin qabu kana dhaabuudhaan. Kanadha. Maali karaa kanatti ilaalaa. Amma kana hambisuudhaaf kan danda'amu yoo bakka jirutti Oromoon dhiibbaarra godhe mootummaa irratti. Barattoota kenna dhaabbate. Kana malee ittuma fufuudhaaf ni jiraa hin jedhan.
kan hubachuu qabnu immoo faca'anii kan badanii kan Finfinneetti kan deeman baay'eetu jiru. Naannoo laga xaafaa dhokatanii waan uffatanii qabanii karaa baadiyyaa bakka dhufanitti akka wanti hin galan hin qabanii akka kanattis kan jiran iddoo dhokatanis kan jiran baay'eetu jiru. Qaamni ijoollee akkasii kana wajjin hojjetu namni kanan beeku sababa jiruu fi qubanan qaba kana namni baay'ee kana hin wallaalu. Kanatti dabalee immoo kan hubachuu qabnu manni barumsaa jira jedhama hin cufamne yuunivarsiitiin. Ijoolleen Oromoo guru akka kanattiin utuma mana barumsaa keessa galanillee akkamittiin baruudhatu danda'u. Baruu hin danda'an. Gaafa waggaan dhufu qormaata fudhatanii hin qubda jedhanii achi ari'amuudhaaf deemu. Ari'amuudhaallee yoo baatallee utuu hin baratinitti digriin kennamaafi jechuudha. Boor addunyaa irratti dorgomanii biyya sana keessatti dorgomanii bakka barbaadan gahuu hin danda'an. Kanaaf miidhaan isaa maatii lubbuu dhabuun isa guddaadha. Ola deemaa dhabuun isa guddaadha. Garuu karaa barnootaatiinis karaa guddina Oromiyaa irrattis guddina biyyaa irrattis dhiibbaa guddaa qabaatu sababa ta'ee fi bakka jirutti namni keenya walii galee dhiibbaa mootummaa irra kaa'uudha qabaan jedha. Tole Tafarii deebiteetta miti amma? Eeyyee. Tole Dooktar Guddaa Galatoomaa Ulfaadhaa yaada baay'ee ijaarsaatti kan isinuuf kennitanii. Tafarii sagalee kee dhaga'aatti hin turre gara jalqabaa keessa aniif Dooktar si dhaga'uudhaaf baay'ee rakkachaatti turre. Mee guutummaatti kanatti jette keessaa waan muraasa kan nuni dhageenye waan ta'eef hagamitti siiqinsaan odeeffannoo yeroo ammaa kana dhaabbilee barnoota olaanoo keessatti mudachaatti jiran qabda kan jedhu si gaafadheen ture. Sanarra dabarree immoo Dooktar waliin matumaayyuu haala yeroo ammaa deemaatti jiru kana keessatti qaamonni dhimmi ilaallatan maal gochuu qabu isa jedhu waan tokko lama kaasne. Dooktar egaa dhimma sanarratti bal'inaan dubbachaatti turanii atis waan muraasa dhageessetta jedheetuma yaada gara dhumaarra dhufte sabateedhaa fi mee haalota yeroo ammaa jiru kana keessatti hagam odeeffannoo qabdaa fi isa ammaa lamaansaa walitti qabii mee gabaabinaan akka ta'utti nuuf ibsime. Hayyee na dhageessu amma sirriitti dhaga'amaa? Amma si dhaga'aa jirra. Hayyee egaa akkuma dura jedhe inni guddaan rakkoon kun kan maddu iliitii Amaaraa biraayi rakkoo kana kan fidaa jiran. Iliitiin Amaaraa rakkoo kana maaliif fidaa jiru? Sirna darbe, sirna irraanfanne, awwaalle, sirna nafxanyaa suni akka deebi'u waan barbaadaniif waan biraa miti. Kanaaf immoo galteen yookiin evidensii yoo barbaadanii baay'inaan sirni nafxanyaa kan jedhame kun hin jiru. Ani nafxanyaadha jedhanii tiishartii barreeffatanii deemu. Seeraan ala yookiin himtee haala gaariin taane waa'ee nafxanyaa kanaa himamaa ture. Kanaaf himteen kun dogoggora. Hacuuccaa wanti jedhamuyyuu hin jiru. Nuti uummanni keessattuu iliitiin Amaaraa kuni biyya meeqatti socho'ee faca'ee Itoophiyaa kana ijaaree daangaa ishee eegee waan akkasii kanatu deebi'ee dhufaa jira. Inni kun deebi'ee kan dhufaa jiru maaliif sabaaf sablamii keessattuu Oromoon raayis gochaa waan jiru mul'achaa waan jiruuf caalaa. Kanaaf ammaa kana fidanii dhufanii kuni fudhatama gaafa dhabee jedhu iddoo baay'eetti sabaaf sablammiin fudhatama gaafa dhabsiisanii humnatti ce'an, vaayolensiitti ce'an. Vaayolensiitti ce'anii vaayolensii kana iddoo baay'eetti Oromiyaa keessattuu Oromiyaa dirree jeequmsaa gochuudhaan wanti isaan hin yaaliin hin jiru. Dirree jeequmsaa godhanii yoo mirkanaa'ee fi Oromoodhuma mataasaa walitti buusanii laamshessanii kan ofii barbaadan sirna barbaadan san deebisachuu ture. Sunis milkaa'uu gaafa diduu naannoo isaanitti deebi'an. Naannoo isaanitti deebi'anii akka Dooktar jedhe kan isaan walitti bu'anii rakkoo ilaalchaa irratti karaa kana deemna irratti jechuudha. Akka laallutti garee moderate ta'ee fi gareen immoo extremist ta'etu walitti bu'ee namoota ciccimoo keessattuu gara moderate warra jennu sana keessa baay'ee isaanii fudhatan. Achiin booda dhufanii maal godhanii yuunivarsiitii keessa galanii yuunivarsiitii dirree jeequmsaa gochuudha. Maaliif yuunivarsiitiitti wanti kun fudhatame
akka baay'inaan laaltanitti iddoo walitti bu'iinsi kun uumamutti baay'inaan kan walitti bu'iinsa kana keessaa miidhamaa turanii dargaggoota. Egaa xinnoo umuriidhaan illee Dooktar deemaniiru. Anis amma tokko miidiliin jira. Mammaaksa tokko jira. Warri umuriidhaan deeme kuni ofii isaaniitii waraana deemanii waraana uumaniiti dargaggeessa waraanatti fixuudha. Namni umuriidhaan achi siqe kun waraana keessatti inni yookiin iddoo konfliktii sana hin jiru. On the other hand lafa san kan jiru kan humni ho'aan kuni dargaggoonni kuni achitti dhumu jechuudha. Kanaaf maaliif dargaggoonni kuni konfliktii kana uumuudhaaf yookiin walitti bu'iinsa uumuudhaaf fi umuriin isaanii waan dargaggummaarra jiraniif lakkiin jedhanii salphumatti kaka'u salphumatti sana geessu jechuudha. Kanaaf kanatu jira. Lammaffaa kan shakkinu akka ani most probably kanan jedhu qaamni wayii qaamni kanuma hojjetu duuba jira. Qaamni kanuma hojjetu barataa yookiin barataa fakkaatee yuunivarsiitii keessa galee tarkaanfii akkasii kana kan fudhatu hin jira. Qaamni kun egaa jiraatee jiraachuu baatee miti. Intentioniin isaa walitti bu'iinsa sana uumuudha. Kana ammoo kan rakkoo kana akka babal'atu godhe tokko ilaalcha mootummaa biraa jiruudha. Mootummaa biraa ilaalchi jiru. Ilaalchi nafxanyummaa kun akka yookiin balaa baatee deemu biyyattii sana keessatti ilaalcha nafxanyummaa kan jennu kun ilaalcha apartheidiitiin addaa miti. South Africa keessatti apartheidii leellistee naannati sammuun keessarree miti. Kanaaf mootummaan tarkaanfii fudhata. Jarmanii keessatti gaatii waa'ee naazii kaastee naani niyoo naazii jedhanii maalii jedhuun socho'u lafa jala sirrii miti jedhanii Ameerikaa keessas akkasuma. Garuu mootummaan ilaalcha akkasii irratti sirreeffamni akka fudhatamu godha. Biyyattii sana keessattis ilaalcha nafxanyummaa irratti sirreeffamni godhamuu qaba. Mootummaan iddoo kanatti laafee argina. Kanaaf rakkoon duraa rakkoo ilaalchati. Rakkoon lammaffaa immoo rakkoo nageenya eegsisuu dadhabuuti. Na dhagaa jirtumi? Eeyyen. Kanaaf rakkoo nageenya eegsisuu dadhabuuti. Mootummaan tokko mootummaadha kan jedhamu yoo nageenya lammiisaa eegsiseedha. Inni bu'uura mootummaa kamiifiyyuu most elementary kan jettuun baay'ee barbaachisaa bu'uura mootummaa kamiiyyuu kan jettu nageenya eegsisuudha. Yoo nageenya lammiisaa eegsisuu hin dandeenye wanta mootummaa nan qaba jettuufis wanta mootummaadha jettee gibira kaffaltuufis hin jiru. Kana waan ta'eef hanqina nageenya eegsisuu sana argina iddoo sana. Gama kamiin iyyuu mootummaa federaalaa biraas mootummaa naannoo biraas. Yuunivarsiitiin mootummaa federaalaa jala jiru mootummaan federaalaa nageenya isaanii amansiisaa gochuu qaba. Warra gocha kana raawwate hundumaa hatattamaan seeratti dhiyeessee seera adabbii barsiisaa ta'e raawwachuu otoo qabu yuunivarsiitiitti rakkoon hin uumama hin callifama. Rakkoon hin uumama hin callifama. Rakkoon akka hin uumamne hin goone rakkoon erga uumames tarkaanfiin barbaachisaan hin fudhatamne. Kanaaf wanti kun babal'achaatuma deema akka argaa jirru. Booddee gara cufiinsatti iyyuu deema. Sun immoo eenyu biyyattii guutumaan guututti fixa. Sirna barumsaa biyyattii guutumaan guututti rakkoo keessa galcha. Kanumaan jedha. Isa amma nukusee jedhette waan irra dabaluu barbaada. Dhugaadha jedhe maa inni afaan Ingiliziitiin just fulfilling prophecy wanti nama tokko kuni
karaa amantiitiinis inni deemaa jiru. Masjiida bakka addaatti bu'uun bataskaana adda addaa bu'uun kun isaa naanna'ee federaala sana deeguudhaaf preconditions uumamee dhabu kaa'amee kunoolaa kan hundumasaa balaa kana kan nurraan gahaa jiru federaalummaa sanaa inni jijjiiramuu qabaa isa duwwitti deemuu qabnaa Oromiyaan caccabuudhatu qabdi akkuma kan warra politikaa akkasii kana geggeessatu ajjechaa ijoolleen duuba jira. Ani akka yaadatti mootummaan amma federaalaa bira jiru kunis sirna federaalaa kanaa bultiidhaan diiguutu barbaada. Kanaaf isa muddamni amma uumamaa jiru artificialii dhatu uumamaatu jiru. Namatti itti miidhama. Kunuunsaa yaada namaa dhuguma jira. Wanti kun dadhabeera wal fixuurraa federaalummaan kun hafu gara jedhutti gara sanatti yaada namaa dhiibuu isa barbaadanii kan jedhu warri kaan immoo dudduubaatii abiddatti qabsiisanii wanta kana gaggeessanii qaban. Tole mee yeroo ammaa kana biyyittii bulchaatti kan jiru ilmaan abbaa gadaadha kan jedhamaatti jiru qaamota hooggansa sadarkaadhaan jiranis Oromoon irra jireessa jira jechuun Oromoon jedhega. Haa ta'u garuu maaliif taateen kun akkas jabaate jechuun kaleessa eengadda yogguu qeerroo fi qarreen Oromoodhaa guutummaatti iyyuu sochii gochaatti turan keessumaa guyyaa har'a xiqqoo ishee waan akka xiqqoo tokko argamtuudhaaf sababa kan ta'anii dhalootuma har'aa kana jechuun kaayyoo fi galma guddaadhaa fi kan ijoolleen kun yookiis barattoonni kun itti wareegamaatti turan qeerroo fi qarreen kutaalee Oromiyaa bal'oo keessatti jechuudha. Har'a garuu sochiin kana fakkaate wanti qabatamatti deemaatti jiru hin jiru. Ijoolleen keenya Oromummaa isaaniif aarsaatti kaffalaa jiru. Warreen maqaa Oromoodhaan gara aangootti ba'an maaliif dhimma kana qolachuu dadhaban jettanii yaaddu? Mee Tafarii sirraan eegalaa tarii kiiboordii keetiin beeku sagalee wayitu dhagaamaatti jira waan ta'eef tarii mi'uut faagoota yoo ta'e Tafarii yoo sana dhiiste gaariidha barsiisa. Lakkoomtuu na bira hin jiru. Dhageessaa? Eeyyessi dhagaatti jirra itti fufi. Hayyee gaafii gaarii na gaafatte. Amma waa lama addaan baasuu qabna. Isa ilmaan abbaa gadaatii lammaffaa immoo Oromoo maalirra jiru sana addaan baasuu qabna. Inni ilmaan abbaa gadaati yookiin warri state machinery jennu kana governance kana qabatanii dadhabbina qabu jenneerra dadhabbina isaatirraa kan ka'edha amma nageenya eegsisuu dadhabuu isaaniiti kan rakkoo kana uume. Lammaffaa immoo ideolojiin kun gaafa guddatu yookiin dagaagaa jiru kana lakkii jedhanii ideolojiin kun akka hin dagaagne gochuun kaawuntara ideolojii kana dhaabachuu hin dandeenye. Inumaayyuu sappoorti godhani. Fakkeenyaa fi Minilik kontroversiaalidha. Minilik walumaa galatti. Warri anti-federaalistii, warri nafxanyummaa leellisu Minilik akka abbaa isaaniitti ilaalu. Akka nama cimaa tokkotti ilaalu, akka goota tokkotti ilaalu. Karaa biraatiin immoo warri miidhaa qabu Minilik akka maalisiin jedha akka nama jechuun gara jabeessa wayii nama bulguu wayiitti ilaalu. Kanaafi garaagarummaan kun jira. Garaagarummaan kun otoo jiru nama kana siidaa ijaaruun warra sana deeggaru jechuudha. Kanaaf wanti ideolojiin kun akka deebi'ee dagaaguu fi egaa tarkaanfii kamii caala yaada jiraame yaadni sun immoo yaada ideolojii jennu kana. Kanaafi hanqinni iddoo sana jira warra biyya bulchaa jiru kana biraa jechuudha. Gama biraatiin immoo ijoolleen kun Oromoon asii aangorra otoo jiru ijoolleen kun miidhamanii ijoolleen kun kan miidhaman maaliif ijoolleen just waan tarkaanfii irratti fudhataniif dirree isaan irratti waan argataniif ijoollee kanatti tarkaanfii kan fudhatan. Otoo ijoolleen kun yuunivarsiitii sana jiraachuu baatte nama biraa barbaadu iddoo biraati. Maaliif tarkaanfii kana fudhachuun isaaniif dirqamuma. Hayyoon isaanii karaa kamiiniyyuu haa ta'u waan tokko waan saba walitti buusu uumanii saba walitti buusanii faayidaa siyaasaa achirraa argachuudha. Hunduma caala egaa jenne hunduma caala kaayyoon isaanii
federaalizimii amma jiru kana balleessanii akka duriitti deebina. Akka duriitti illee yoo deebi'uu baanne isa sirna isaa olaantummaan isaanii baay'inaan keessatti mul'atu ijaaruu garasitti akka deemnu barbaadama. Kanaaf ijoolleen kun sababa taate malee ijoolleen kun intentionally targeted taate miti. Garuu gama biraatiin akka uummata Oromootti immoo kanan dubbadhu ummanni Oromoo isa durii caala ka'aa jira, isa durii caala mul'achaa jira. Dirree addunyaattis haa ta'u biyyattii sana keessattis. Oromoon amma duraan preefariidha. Oromoon waa tokko ta'e dhiisee waan tokko uumame dhiisee Oromoo irratti isnaa ta'anii shu. Dur amma garuu seentariidha. Waan tokko uumame naan dhimmi Oromoo hin mari'atamu. Karaa negatiivis haa ta'u karaa positiivis haa ta'u dhimmi Oromoo amma seentaraal ta'aa jira. So ijoolleen kuni Oromoo ka'aa jiru kana guddachaa jiru kana akka defend gootee akka martiriyaal jedhee ilaalaan akka wareegamtootatti jedhee ilaalaan. Kanaafi karaa lamaan hubachuu qabna. Hanqina naannoo sana jirus asiinis immoo cimina gara uummata keenyatiin dhufaa jiru kanas ilaaluu qabna jedheetiin yaada. Tole tarii dhimma kanarratti gaaffii tokkoon qabaa. Daawwattoota keenyaan daawwachaatti kan jirtan kun tamsaasa kallattiin isiniif darbaatti kan jiru miidiyaa diyaasporaa Oromoodha. Oromoo diyaasporaa miidiyaa irratti keessummoota lama qabadheen isiniif dhiyaadhe. Keessummoonni keenyas Dr. Salamoon Angaasheedha. Dr. Salamoon Angaasheen as biyya Ameerikaatti saayintistii yogguu ta'u barreessaa fi barsiisaa Tafarii Nuguseedha. Turtii isaan waliin taasisnutti immoo dudduubbeen seenaa keenyaa baratummaarraa eegale yookiis barataa turreerraa eegale waan ta'eef dhimmi barattoota keenyaa nuquuqa yookiis nutti dhaga'ama jechuun kan isaan dhaamsa dabarsaatti jiran. Maarreen egaa qaamni dhimmi ilaallatu yookiis immoo seektara barnootaa irratti hojjetu waa'ee ijoollee Oromoof itti siiqinsaan deebii kennuu qaban dhaamsa qophii keenyaati. Mee waan isin kaastan keessaan ejjennoma wal fakkaatu irra qabdu jedhee yaada. Yoo hin qabaannes taateema mudatu giddugaleessa godhannee dooktar yeroo ammaa kana yoo fudhannee haa jennuuti biyya kan bulchaa jiru Oromoodha miti. Yoo Oromoo ta'e maalii fi warreen ilaalcha sirna kaleessaa qabanii Oromoodhaan ol ofitti amanamummaa guddaa qabaatanii Oromoo cunqursuu danda'ani jechuun yooma akka namoomaatti yaanne jechuun isin mana keessan jirtu mucaan keessan jirti otoo isin jirtanii yogguu ijoolleen gandaadhaa yookiis ijoolleen ollaa dhufte sanaa olitti yaadduu jechuudha. Akka abbaan ishee achi jirutti fakkeenyaaf daa'imaa fudhannu ijoollee xixiqqoon yogguun nama maatii isaanii keessaa isa hangafa yogguu argan ijoolleen quxisuun nama isaan biraa tokko teessoo irraa achi dhidhiibu waanuma qabatama sabateedhaaf. Maaliif kun ta'uu danda'e jechuun kan teessoo irra jiru Oromoodha yoo ta'e akkamitti dhimmu kun ta'uu danda'e moo kan teessoo irra jiru Oromoo miti waansaa? Mee isa kanarratti maal jettu? Kan teessoo irra jiru Oromoodha. Egaa Oromoon yaadi siyaasaa adda adda ta'uu danda'a. Keessumaa immoo muummichi ministeeraa Abiy sirna Itoophiyaa duriitiif kabaju guddaa akka qaban karaa adda addaatiin agarsiisaniiru. Fakkeenyaaf guyyaa gaafa paarlamaatti dhiyaatanii muudamanii muummichi ministeeraa gaafa isaan ta'anii Itoophiyaa seenaa ishee durii dicha deebifnaa jedhamu. An guyyaa sana ture kana shakkii guddaan sanatti uumame. Maaliif akkan beekutti Itoophiyaan seenaa Itoophiyaan guddichi kan Oromoo keessatti kabajame aadaa isaa keessatti beekame afaan isaa keessatti kabajame kan inni keessatti tuffatee tuffatamee argeen beekuun ture. Namoonni kabajaan akkuma kana jedhee san aman. Kanaaf ilaalchi isaanii Itoophiyaa darbeef qaban kan kootii wajjiniin kan Oromoo baay'ee wajjiniinis tokko miti jechuudha. Ergaan sana achi dabarsuun yeroo itti darbuun warra finxaaleeyyii sirna durii jaallatanii fi gammachuu guddaa itti kenna. Itoophiyaa bakka duriitti deebisuuf amma kan jedhu inni siikara tokko kun. Lammaffaa immoo yeroo tokko waa'ee sirna federaalaa kana
waa'ee naannolee kana daangaa ta'anii wanta akkasii kana fa'aa gaafatamanii deebii yeroo kennanii muummichi ministeeraa jechuudha ammas daangaan naannolee gidduu jiru kun bulchiinsumaaf malee wanta kan biraa miti. Mari'annee qorannoo irratti goonee jijjiiruu dandeenya. Kuni daangaaleen jiran daangaan Oromiyaa daangaa bulchiinsaaf uumame miti. Inni Oromoota sana ta'e. Oromoon akka jedhataatti aadaa isaatiin sirna gadaatiin bulchuudhaaf akka isa dandeessisutti kan nama abbaa sana ta'e kanaaf itti daangeffama. Kan Tigraay akkuma kana. Kan Amaaraa akkuma kana. Warra kaan kan Somaalee hundumtuu akkuma kana. Kanaaf kana jijjiiruu jechuun sirnicha yoo diigame malee qorannoodhaan gara sanatti deemuun jijjiirama jedhamu tokkollee hin jiru. Kun jechuun ammas maal agarsiisa? Muummichi ministeeraa sirna federaalaa kanaa fi akka amma jiru kanatti tursiisuudhaaf fedha akka hin qabaanneef agarsiisa. Miidhaan deemaa jiru, shororkaan deemaa jiru, ajjeechaan deemaa jiru kun immoo akkuma sirna jedhee sirni kun hin ta'u jijjiiramuu qaba kan jedhuuf muddama ofii uumamee ummatis akka fudhatamu gochuudhaaf qindaa'ee deemaa jira. Warri Izeemaa warri sirna federaalaa jibban hundi isaanii kanatu barbaada. Jimneerra miti waggaa digdama duwwaa kanaaf sirnichi haa jijjiiramu. Heerri haa jijjiiramu. Kana safara qabanii ta'an. Ana sidii kan keessa warri maqaa OPDO duriitiin yookiis immoo PP ammaatiin masaraan keessa jiran ilaalcha kana hin hirmaatu. Kana gara fedha isaanii safara ta'eetu jedhanii ilaalaa jiru isa manaa. Tole, Tafarii gaaffii kana kallattiidhaan siifiyyoon dhiyeessuu barbaade maal jetta? Tarii gaaffii kana hawwatteetta laata? Tole, maal jettame? Maaliif akkas jette ati? Tole, gabaabumatti maal sitti fakkaate? Warri aangorra jiru Oromoodha. Garuu Oromoo aangorraa qabda jechuun waan hundi furmaata argate jechuudha. Maaliif inni guddaan Oromoo aangorraa qabaachuu otoo hin ta'in ilaalcha Oromoo aangorraa qabaachuudha. Lammaffaa ilaalcha Oromoo aangorraa qabaattee qofa otoo hin ta'in nama cimaa ilaalcha Oromummaa sana qabuu fi ilaalcha Oromummaatiin akka Dr. jedhanitti meebii gadaadhaan ilma abbaa gadaati otoo ofiin hin jedhin garuu gocha gadaa sana raawwatuudha kanatti barbaaddu jechuudha. Amma nuti rakkoon keenya maal rakkannee ce'umsa kana keessatti kan yeroo qeerroon diinagdees haa ta'u siyaasa biyyattii sanaa laamshessee gatii hacuucaa jirurraa ka'ee sirriitti hin ijaaraminee fi qaama ijaaramee aangoo sana fudhatu hin finne. Kana keessatti OPDO'nis na amanaa anis wajjin dhaabadhee jijjiirama kana hin finnaa. Jijjiirama kana nutu masakaa deemaa jedhani. Nutu bakkaan gahaa jedhani. Kanaaf na dhagaa jirtu. Kanaaf maal ta'ee warri isaan fuulduratti fidan warri isaan leadershipidha jedhanii gaggeessaa jedhanii fuulduratti fidanii gaggeessaa gaarii ta'uu hin dandeenye. Iticha na dhageessu? Tafarii si dhagaan jira itti fufi. Hello Tafarii. Hello Tafarii. Hello Tafarii. Tafariin akkasumaan shakkee garuu Tafarii si dhagaan jira itti fufi. Hayyee dhagaamaa mi'am? Jalqabumayyuu dhagaama ture itti fufi. Okay, shakkiidhaaniin egaa kanan bahee dhiifama. Hayyee. Egaa kanarraa amma gara OPDO keessaa leadershipin isaan fuulduratti fidan
inni leadershipii fuulduratti dhufe suni leadershipii ummanni barbaadu yookiin Hello? Agama? Hello? Tafarii. Ayyan daawwattoota keenya rakkoo teknikaa nu mudachaa jiruuf of koltii isin gaafannaa. Tafarii nu dhagaa jirtaa? Tole Dooktar tarii rakkoon teknikaa tokko lama isa mudachaatti jira tafariidhaan sabateedhaa fi mee gaaffii tokko isin gaafadha. Tarii warreen daawwachaatti jiran Dooktar maaliif hin gaafanne jechuu danda'u, maaliif sooshaal miidiyaa irratti isin yeroo adda addaa hin barreessitu, qeeqa garagaraas ta'e wantoota jajjabinaa danuu kaastu. Mee jalqabaa irratti Dooktar Salamoon garee tiim lammaa jedhu kana yogguu isin deeggartan taajjabama yeroo adda addaadhaa hanga piroofaayilii godhachuudhaan baay'ee jajjabeessitanii ture. Dhuguma galfata itti laattan kana garee tiim lammaarraa argattaniitu laata Dooktar? Maal jettu isinarra Dooktar Salamoon? Garee tiim lammaa wanti tokko kan isaan hojjetanii hamma wayyaanee Maqaleetti galchanitti gaarii hojjetaniiru. Sana booddee garuu wanti isaan hojjetan badaan hin gammachiisu. Sababa adda addaa taasisuu danda'a. Jalqabaa fakkeenyaaf ABO'n yeroo biyya galee wanti godhamuu qabu hin godhamne jedhee sanaman. Waraanni WBO'n maaluma ta'e itti fufuu hin danda'u tuudhumatti akka seerri United Nations himutti biyya kan biraattis muuxannoo kan biraattis ilaalamee qaamni wal waraanaa ture akkamittiin waraanni gaafa dhumee jedhu akkamittiin integireetii ta'uu akka isaan danda'an wanta jiru utuu inni faana bu'ameera ta'eetti waraanni amma hin jiraatu Wallagga Abuujii Booranii kumaan jiraatan turan. Kana irratti sarratti hin dogoggoraniiru jedhe. Lammaffaa waan baay'eedha kaasuudha. Fakkeenya xinnoo tokkollee karaa humanitarian karaa namummaatiif yoo ilaaltanii waggoota shanan jijjiirama kana fiduudhaanii lubbuu gara 5,000 wareegame. Qaama nama meeqatu qaama hir'oome. Maatiin akkamittiin jira? Mootummaan maal godheetumati jireenya isaanii fooyyessuu danda'a? Warra qaamni irraa waan ta'e kana akkamittiin social insurance social security illee kennuu hin danda'amaa kan jedhuuni bareetanii waa gochuu hin danda'u turan. Kanas hin goone. Wanta guddaa hin gaafatu ture. Fedha duwwaadha gaafatu ture. Egaa kana darbee gaaffii warri kaan kan gaafatanii keenyaaf waa'ee daangaa Finfinnee gabaabaadhumatti fixuudhatu danda'u turan. Maaliif kanarratti wayyaaneen iyyuu hin deeggarre kanarratti aangoommoo qabataniiru. Daangaa Finfinnee ammatu taanaan Prime Minister Abiy akka inni jedhetti beekamaadha iddoo lamaan sadan tokko duwwaatti kan wallolchisiisu jiraachuu danda'a malee beekamaadha jedhanii. Innis immoo 92 isa ture sanaan. Isa kanas utuu barbaadanii dafanii hojiirra danda'u turan. Egaa kana warraaqsa dinagdee jedhanii si'a tokko jalqabanii turan kan egaa aangoo qabatanii immoo gara caalaa itti fufsiisuu danda'u turan. Kanas maa tokko hin goone. Waa'ee afaanii jira. Egaati gabaabaadhumatti hamma mootummaa hamma wayyaaneen Maqaleetti galtutti gaarii hojjetaniiru. Sana booddee seera tokko jijjiiruudhaanis gaarii hojjetaniiru. Garuu gaaffii Oromoon kaasee kana adresii gochuudhaani
kuma tokko hojjennee isaan na komachiisaniiru. Kun ta'eeyyuu garuu ani keessumaa obbo Lammaa irratti qaamaan hin beeku takka arge faanan bu'aa dogoggoris hin beeku akkuma amantii guddaa irraa qaba. Garaan isaa qulqulluudha jedhee sana gowwoomsee darbaadhaaf waa hojjete hin amanu. Kanaaf ammayyuu deeggartii guddaan qabaatee jechuudha jedhe. Tolega, ayyan daawwattoota keenya daawwachaatti kan jirtan tamsaasa kallattiin isin baatti kan jiru miidiyaa diyaaspooraa Oromooti. Egaan dhimmi ijoon nuyi irratti haasa'aatti jirru dhimma dhiibbaa yookiis rakkoo barattoota Oromoo dhaabbilee barnoota olaanoo keessatti keessumaa yuunivarsiitii keessatti irratti ga'aatti jiru isa kana irratti fuulleffanneeti kan jiru. Maarreen egaa isinis akkuma argaatti jirtan yookiis immoo kutaalee Oromiyaa bal'oo keessatti taajjabaatti jirtanii kutaan Oromiyaa bal'oon yookiis haadhii Oromoo baay'een reeffa simachuudhaaf dirqamaniiru. Isaan keessaa waanuma muraasa isinitti agarsiisuuf barataan Sayid Yuunivarsiitii Wallootti barachaa kan ture amma haala kanaan reeffisaa maatiitti simatamuu kan danda'e. Haaluma wal fakkaatuun barataa Yuuneenis akkasuma kan mudannoon isa mudate kana qofa miti egaa barattoonni danuudha kan haala kanaan aarsaa kaffalaatti jiran. Tarii gidduudhaan waan barreeffama yeroo darbillee sagantaa tokko irratti dhimma ba'een ture ammas barreeffamni sun baay'ee garaana nyaata yeroo adda addaa sanarratti dhaamsanaaf kennuudhaan gaaffiif deebii keenya gara goolabuutti kan nuyi deemnu garuu barruu sana mee egaa kallattiidhaan laayivii irras ta'u waan muraasa dubbisuun yaala akkasiin naccaqastanan abdii godha waan abbaa waloo lataa qana'ii barreesse mee barreeffamichi akka jedha baay'ee garaa nama nyaata waan ta'eedhaaf jechuun baay'een keenya jireenya akkasii keessaa dhufne jechuun har'a nuyi biyya Ameerikaa keessa jirra. Waa'ee Oromoof Oromummaan immoo eenyummaa keenya saba ta'ee dhimma sanarratti kan nuyi dubbachaatti jirru mee egaa barataa Sayid akkuma kana reeffa isaatu gadee isuma dura guyyaa 2-3 yeroon caalle immoo barataa Yuunee Alamaayyoos Yuunivarsiitii Diree Dhawaarraa barataa Accounting and Finance kan ta'e waggaa 3ffaa kan eebbaaf qophaa'u dhadhayyeessaati kan haala kanaan reeffisaa galee mee waan inni jedhe keessaa tarii baay'een keessan argitanitti ta'u malaa waan sanan xiqqoo ishee warra nu daawwatuuf illee dhiyeessa. Sanarra dhaabachuudhaan dhaamsa keessan qaamota dhimmi ilaallatuuf akkasiin dhaamtanan barbaada hayyoota Oromootti. Isa booda immoo tibba kana yookiis guyyuma har'aa kan argaa jirru suuraa marsaalee hawaasummaarra deddeebi'aatti jiru tokko argaatti jirra. Suuraan kunis akkuma baay'een keessan argitanii dhimma jaarmiyaalee Oromooti keessumaa kanneen jaarmiyaa gaggeessaatti jiran argina. Isa kanarratti tarii isaan maal gochuu qabu isa jedhu irratti waan tokko lama isa dhumaa akka dhaamtanan barbaada. Mee barruu kanan dhiyeessa. Mee walumaan haa turru dhimmichi kan fuulleffatu egaa dhimma mucaa kanaati keessumaa dhimma Yuunee irratti kan inni fuulleffate kan lataa qana'ii barreesse jechuudha. Mee barreeffama sana gabaabsee dhiyeessuudhaaf yaala mee na caqasaame. Akkas jedha barreeffamni kuni akkas jedha sochii jabaatu egaa dhaabbilee barnoota olaanoo keessatti ijoolleen Oromoo miidhaa keessummeessaatti jiru sirni baruuf barsiisuus yuunivarsiitii Diree Dhawaa keessaa dhaabbateera. Isa kana faana wal qabsiisee seenaa qorateerraati kan lataan barreesse jechuudha. Akkas jedha mata dureen isaa qarshiin ittiin galuun dhabe mooraa keessatti hafe. Yuunee Alamaayyoo jedhama. Wallagga Lixaa magaalaa Gullisoo ganda 02tti dhalatee guddate. Haatiif abbaansaa waliin hin jirani. Haati isaa hiyyeettiidha. Miilli ishee tokko kan dura balaata isaatiin miidhameera. Rakkattee guddifatte. Mucaa kana guddisuuf jecha mana namaatti buddeena tolchiteetti. Qoraan gurgurteetti. Harka namaa ilaalteetti. Yuunee malee dhala biraa hin qabdu. Tokkicha isheeti. Yuuneen kutaa 12ffaa xumuree yuunivarsiitii Diree Dhawaatti muummee barnoota Accounting and Finance ramadame. Barana waggaa 3ffaa fi isa xumuraa keessa ture. Eebbifamee harmee isaa rakkina keessaa baasuuf, eebbifamee hiyyummaa harmee isaa seenaa gochuuf, eebbifamee biyya isaa tajaajiluuf hawwiin eegaa ture. Harmeen isaas mucaan koo naaf eebbifamee galaa jettee karaa ilaalaa turte. Gatii itti baaste kaa rakkattee guddifatte. Torbaanota darbaniif yuunivarsiitii Diree Dhawaatti rakkoon mudachaa ture. Rakkoo kana akka furuuf mootummaatti iyyamus mootummaan hin dhageenye. Jeequmsi ittuma hammaate. Warri fira qaban baay'een gara firaatti baqatan. Kaan immoo maatiin isaanii qarshii erganii fi
gara maatiitti deebi'an. Yuuneen gara harmeessaatti deebi'uuf jedhee qarshii dhabe. Hiriyoonni isaa baay'een mooraa gadhiisanii yoo ba'an inni waan ittiin galu dhabee mooraatti hafe jedha barreeffamni barreessaa Waloo Lataa Qanee barreesse. Yoo seenaa kana dhageenyu akka nama tokkotti baay'ee nama dhukkubsa. Jechuun namni kamiyyuu dudduubbee mataasaa qaba. Namni dhala tirtii qabu hin jiru yookiis nama additional bonus ta'e hin qabu hin jiru. Mucaan kun garuu mucaa tokkicha. Rakkooma kana fakkaatu gaa kan barataa Sayidirras ta'e warreen biroo irratti ga'aatti jiru. Isa kanaadhaaf yoo akka namoomaatti yaadne Oromoon akka Oromootti akka hin taajjabutti loogii nuuf godhaa jechaatti hin jiru maqaa Oromummaadhaan. Oromoon garuu akka Oromootti waan isaaf ta'u argachuu qaba kan jedhu kaleessatti dhiigeera Oromoon. Oromoon sabni guddaan kuni Oromoo saba guddaa kana bakka bu'anii warri gara teessoo olaanoo sanarra taa'anii akkamitti gaaffii Oromoof kabaja dhabani gaaffii kooti inni kun namoonni hedduun kan kaasan irraan gaafadhaan isa kana jechuun murni muraasa kan taate iyyuu sabni bicuun Tigreen gaafa biyya sana bulchaatti turte aangoo isaanii sirnaan itti dhimma ba'anii too waan gochuu qaban gochaatti turan. Har'a Oromoon jechuun ani akka dhuunfaa kootti jechuudha yoon tafariidhaan miidhame baay'ee na dhukkubsa. Maaliif jalqabumaa tafariin qaama kooti nama kooti jedhee saban amanuudhaaf. Yoon garuu qomoo biraadhaan miidhame jalqabumayyuu abdii baay'ee irraan qabu waan ta'eef hedduu natti hin dhaga'amu ani akka dhuunfaa kootti. Jalqabumaa waan sin fakkaanne irraa waan gaariin eegdu saba ta'eef haa fudhannu biyya Ameerikaa keessa jira. Dooktar Salamoon bakka hojjettanitti nama Itoophiyaa irraa dhufe haa fudhannu gaa xiqqooma isheeyyuu bal'isnee jechuu kooti. Qomoo Amaaraa kaampaanii isin hojjettan keessa jiru keessatti otoo dhiibbaa wayii isin irratti godhe baay'ee isin dhukkubsa isa kan faranjiirra. Sababni isaa nama kana faana waa waliin qooddachaa turtan qabdu kaleessa eengadda. Isa kana waan ta'eef dhimma kanarratti tarii mootummaan maal gochuu qabaa? Qaamni dhimmi ilaallatu maal gochuu qabaa? Isa kanarratti gorsaayyummaa akka kennitan isin afeeraa. Gaaffiif deebii keenyas gara xumuruutti deemaatti jirraa. Waan biroodhaaf yeroo biroo wal geenya waan ta'eef barataa yuuniin kana fakkaata. Kana armaan olitti argaatti jirtanii suura isaa. Kabiroodhaa immoo barataan Sayid isa kana kan amma guyyaa kaleessaa lubbuun isaa wareegame jechuudha. Inni kunis barataa waggaa lammaffaadha. Maatiin isaa abdii guddaadhaan isa eegaatti jiru. Barataa Sayid inni kun kan wareegame jechuudha. Haaluma wal fakkaatuun iddoo kanatti suura tokko isin agarsiisuun barbaada. Xiqqoo argitanii deebi'aatti jirtu yaada. Barataan kun kitaaba harkatti qabate. Tarii wanti kun diraamaa nutti fakkaachuu danda'a ta'a. Miti dhiiroo. Ijoolleen kun haala kana keessa jiru. If aware them otoo nuyi isaan taane jennee kan imaginary condition jennu haa fudhannume. Jechuun namni kan biyya lafaa irratti namni du'a barbaadu hin jiru. Gaafa dhukkubbiin muddeenuu qabu baay'een keenya miira keenya akkaataan taaneen ibsan. Gaafa fayyaa jiru garuu homaa tokko nutti hin fakkaatu sabateef. Isa kanarratti tarii dhiifama na of kolchaa tarii dhaamsi nani dubbise waan natti dhagaameef yoom miira addaa keessa galee irratti na of kolchaa. Isa kanarratti maal jettu meedaa Dooktar Salamoo. Seenaan lafa barreesse anayyuu yaadachiiseera. Akkama kan ture yuunivarsiitii keessa ture. Isa keessa galuu hin barbaadu. Nama baay'een hundi keenya keessa darbu Oromoo baay'een warra akka baanii carraaqne biyya alaa jiru biyya keessa jiranis akkuma kan fakkaatu keessatti darbame garuu lubbuudhaan hin jiraanne har'a geenyina. Garuu karaa kan yoone lubbuu isheen isaan darbee maatii ganda guddaatu natti dhaga'ama. Egaa ammayyuu maal gochuu qabu kan jedhu irratti waan nan kaasaan tokkoffaa waan fedhayyuu mootummaan utuu fedha qabaatee hamma yoonaa dhaabuu danda'a ture jedha. Itti hin jiraatu. Fedha kanaa dhiibbaa malee irratti uumuu hin danda'u. Dhiibbaa akkamitti uumuu hin dandeenya? Tokkoffaa dhaabbileen siyaasaa Oromoo waliigalteedhaan nu yaaddesseera. Mootummaan jijjiiruu qaba kan jedhu waamicha godhanii uummanni immoo mootummaarra dhiibbaa barbaachisu akka inni gochuu barbaachisaadha jedha. Fakkeenyaaf dhiibbaadhuma salphaadha. Hiriira dhaqaa ba'aa jedhaa hin jiru. Namni warri musliimaa jimaataa
kiristaanni gaafa sanbataa akkuma kanatu qaba. Jaara kana guyyoota kana bakka mana sagadaatti masjiidatti barattoota Oromoo kana yaadanii waa'ee dabarsuun guyyaa isaanii kaasamee miidiyaa irratti akka beekamu gochuudha. Fakkeenyaaf karaa majlisaa yoo jiraate karaa waldaa kiristaanaa karaa akkas akkasii dhiibbaa gochuudhatu danda'amaan jedha. Kun karaa warra poolitikaatiif ittiin dhaabbii poolitikaa wanta godhuuf himeera. Namni immoo mataadhaan bakka masjiidaatti ijoollee kana yaadatee mootummaadhaaf dhaamsa dabarsu jalqabuudhatu qabaan jedha. Darbee immoo keessumaa warri naannoo yuunivarsiitii jiran yuunivarsiitii Oromiyaa warri jiran walii haatiin jaarsi ajjeechaan Oromoo keenya ragaa jiru cimeera. Mootummaan kana jijjiiruu qaba. Kan jedhuun warra bulchuusaa dubbachuu natu qabu. Wanta kan biraa miti. Egaa kun immoo yoo dadhabame ittuma fufaatu jira miti. Ijoollee kanaa deemanii dhaqanii fudhachuu. Organaayizii taa'ee bakka jiranitti tiraansporteeshinii waan godhamee akka isaan kana gochuudha. Kana malaan dhaabbachuudhaaf jira hin jedhu. Mootummaa kan ammoo kan jedhu mootummaa utuu barbaadee tokkotti bukkee jechuudha. Fakkeenya taasisuu kan danda'a. Yeroo hawaasaatti rakkinatti uumamee jedhame battaluma sanatu wataadara ergee kumaan poosii keessa gahe. Wallaggaa fi Gujii Booranni jedhuuni kumaan poosii jalatti jiru. Guyyaa naannoo kana dhiibamaa jiru ijoolleen naannoo Amaaraa keessatti hojjetamaa jiru kan keessatti maaliif karraa maaliif akka keessatti maatti ilaalamee mootummaan jijjiiruu hin dandeenye. Wanni qallee qabdu amma kanaaf lafti keenya dhiibbaa qabu kanarratti xiyyeeffannuu jedha. Taphanni maal jetta dhimma kanarratti? Anis yaada addaa hin qabu. Yaadni koo kanuma. Duraan dursee maybe waan ati jette sanirraa uummanni bicuun uummata bal'aa bulchee inni guddaan ilaa waan bicoo otoo hin ta'in yaada qabdu santu namuma hundaa bulcha. Saba bal'aas bulcha. Fakkeenyaaf durii bara British maaltu ture British odola xinnoo tokkodha. Lafa xinnoo tokkodha garuu addunyaa bulchaa turte. Uummanni kunis uummata miliyoona 5 or miliyoona 6 ummata miliyoona 90 maalii bulchee inni guddaan yaadni sun jiraannan hin bulchu. Inni guddaan yaada sanaadha. Kanaaf yaada sana cabsuutu nurraa nu barbaachisa. Lammaffaa immoo Oromoo ta'uu miti inni guddaan. Oromoo ta'ee yaada sana kan hin qabne yoo ta'e maal goota? Yaada sana kan nama yaada gaarii sana hin qabne yookiin yaada Oromummaa sun hin qabne yoo achi dhufe maal goota? Kanaaf duraan dursee egaa akkuma isin jedhe yaadichi sirraa'uu qaba. Yaalamuu qaba. Yaadichi kuni yaadni walumaa galatti qaamni biyya nan bulcha jedhu suni ilaalcha sirrii ilaalcha saba hedduun deeggaru fudhachuu qaba. Lammaffaa immoo yuunivarsiitii jechuun dirree qabsootii miti. Dirree barumsaati. Dirree barumsaa waan ta'eef dirree barumsaa sanatti qaamni biraa qaama kan jeequ yookiin nageenya barattootaa tokko lubbuu barattootaa tokko guraaru iddoo sanatti mul'achuu hin qabu. Kanarratti mootummaan cimsee hojjechuu qaba. Hunduma caala kan baay'ee bari sodaachise yookiin gaafii keenya guddaan warri badii kana raawwate seeratti dhiyaatee tarkaanfiin barsiisaan hin kennamneef. Kana kan hunduma caala gaafachaa jirru. Lammaffaa immoo akkam ta'anii yuunivarsiitii seenanii jeequmsa kana hunda uumu. Isa kanas eegumsa yuunivarsiitii irra jiru kana cimsuu hin dandeenye.
tarkaanfii barbaachisaa ta'uuf yuunivarsiitii irratti fudhachuu hin dandeenye. Maaliif yuunivarsiitiin tokko keessatti barataan tokko miidhamee jennaan yuunivarsiitiin sun itti gaafatamaa ta'uu qaba. Nageenya isaa eeguu dadhabee isa waan ta'eef jechuudha. Haala sanaan tarkaanfii yuunivarsiitii irratti fudhatamu mataa isaatiin barbaachisaadha. Garuu osoo hin godhamu hin argine. Cufuu qofaadha. Cufuun soolushinii yerooti. Soolushinii yerooti garuu soolushinii dheeran yuunivarsiitiin iddoo eegumsa cimaa fi waliigaltee cimaa uumuu qabu. Sana fiduuti isaanirraa barbaachisa jedhee yaada. Asirratti itti dabaluudha. Gabaabaadhumatti ajjeechaan kun eega jalqabamee gara ji'a lamaatiif deema. Warri jalqabaa waldaa yuunivarsiitii keessatti hojii gaafa deemani abaluu qaban mana murtii dhiyaate kan jedhu tokkollee hin jiru. Kan qorachuudhaafis kan dhibame mootummaa naannoo Amaaraati. Warri federaalaa ibsitaniin qaama walaba ta'ee eegganii qorachiisuutti hin ergine. Kun tokkummaa agarsiisa. Ammayyuu taanaan mootummaan federaalaa dhimmicha akka dhimma cimaatti fudhatee ilaalaa hin jiru. Kun jijjiiramuu qaba. Dhimma cimaatti fudhachuu kan danda'u akkuma dur barattoonni bakka yuunivarsiitii hundaatti uummata isaaniitiif jedhanii wareegamaa turani. Har'a uummanni yeroo barattoonni yeroo isaan rakkatanii yeroo isaan ajjeefamanii uummanni keenya bakka karaa adda addaatiin dhaabbachuu qaba. Kanatu mootummaa hirribaa dammaqsaan jedha. Mee dhimma kana faana wal qabsiisnee dooktar gaaffiif deebii keenya gara raawwachuutti jirra. Haa ta'u suuraa tokko argaatti jirtu iskiriinii keenya irratti sabateef suuraa kanarratti suuraa jaarmiyaaleen siyaasaa Oromoo qaamota garaagaraa bakka bu'ani kan nuyi argaatti jirru. Isa kanarratti tarii isin maal dhaamtu yookiis maal jettu keessumaa yeroo ammaa kana yoo fudhanne koomaandi poostiin ergaa gara Gujii irratti Booranaa haaluma wal fakkaatuun gama Wallaggaa irratti labsamee bubbuleera. Isin immoo egaa jalqaba irratti seenaa keessa yogguu nutti himtanii gara Qeellam Wallaggaatti akka dhalattanidha kan isin dubbattanii. Gara sana yoo fudhanne immoo keessumaa dhimma waraana bilisummaa Oromoo waboo fi mootummaa amma jiru walii wal qabatee rakkoo gurguddaatu mudachaatti jira gama sana irratti. Isa kana faana wal qabatee namoonni yaaddoo qabu. Humnumti waraanaa isaan tibba kana torbee madabarsine kana keessa eebbisanii gara sanatti erguudhaaf deemaatti turan immoo magaalaa Naqqamtee keessatti loltoonni 5 miliquu isaaniiti kan kaafamaatti jiru. Isaan kunis miliqanii wabootti makamanii kan jedhudha. Kun immoo qaamonni leenji'aatti turan sun Oromoodha. Warreen laga jiranis Oromoodha. Araarris rakkoo akka qabu kaastaniittu. Nuyi garuu akka Oromootti kanas ta'e sana nageenyaaf tasgabbiin jiraatee namni nagaan bahee galuu namni kamiyyuu barbaada. Namni kana mormuu hin jiru. Isa kanarratti maal jettu jaarmiyaalee siyaasaa kanarraa maal eegdu dhimma barattootaa irrattis ta'e dhimma rakkoo nageenyaaf tasgabbii jiru irratti isuma kanarratti yaada naaf kennita Tafari'atillee. Tole. Sagalee keessantu fagaate dooktar. Meetti fufaame? Suuraa kana gaafa baay'ee gammadee suuraa kana wajjiniin kan duroo immoo ergaa tokko dabarseetu sun xumuramee jira. Qindoomina uumanii walii wajjiniin hojjechuudhaa fi waliigaltee irra ga'anii yeroo gabaabaa keessatti ibsin kennamaa kan jedhutu dubbatu. Kanarraa kana hubatte koalishinidhatu uumanii jechuudha. Koalishin karaan duras immoo karaa adda bilisummaa Oromootiin dubbi himaan dhabaa'oo dhaabilee Oromooti wajjiniin koalishinii hamma walitti baquu ga'urraa hojjechuudhaaf irratti hojjetaa jirra jedhee dubbateetu jiru. Kanaaf innammaa kuni dhugaa ta'uu hin oolle. Jaaris kun amma keessatu jira. Warri yeroo dheeraadhaan walii wajjiniin hin ta'anis walii wajjiniin ta'aa jiru. Tarii har'a tokko ta'aniiru.
dhuguma koalishinii uumanii walii wajjin walirratti dorgomuu hin ta'in akkuma ihaadde TPLF fi Amara OLF jedhee uummate sana jarri kunis immoo akka koalishiniitti akka gurmuu tokkootti dorgomu malee walirratti hin dorgomanii haala jedhee san amanaa kun anaaf gammachuu guddaadha. Oromoo hundaatis gammachuu guddaadha. Garuu eegnee maalatti ta'e yeroo sana yaadatti kennuu jirti. Kanas taanee garuu kana arguu barbaadu filannoon dhufu kan inni ta'uudhaaf deemaa jiru sirna federaalaa kana itti fufsiisu yookiin diiguu irratti kennama filannoon. Warri federaalammaa kana yoo paarlamaa keessatti caalmaa argatanii jijjiiruudhaaf deemaa jiru. Kanaaf Oromoon warra federaalistoota kan biraati wajjiniin keessumaatii warri abaawoon jalqabe jira. Warra Kibbaatii wajjiniin, Somaalee wajjiniin, Gambeelaa wajjiniin, Affaar wajjiniin hundumatti koalishinii guddaa uumanii warra federaalaa diiguu barbaadan dura dhaabbatanii sagalee caalmaadhaan mootummaa dhufuudhaaf jedhee danabdaddaa kanatti jabaatanii anis karaa hojii dandeettii mootummaanuu wajjin dhaabbaddaa jedhe. Amsan immoo qabu karaa waa'ee karaa gujiitiif Booranaa fi Wallagga keessa jirutti mootummaan kun tarii filannoon gara naannoo kanatti akka inni godhame iyyuu barbaada hin fakkaatu. Maaliif yoo filannoon naannoo kanatti ta'e tasuma deeggarsa argatu kana mootummaan hin beeku. Kun immoo kan inni miidhu dhaabilee warra suuraa argaa jiru kana miidha. Uummata hin miidhu. Kanaafi wanti isaan gochuu danda'an ammaa ka'ee filmaanni osoo hin ta'in warrumti bosona jiran iyyuu haala sirna addunyaa sirna United Nations eegu akka isaan waraana dhaabanii qabsoo nagaatti deebi'an ulfinaan kabajaan akka godhanii fi garsa tarkaanfachuudhaaf isaanis dhiibaa gochuu godhanii baay'ee gaariidha jedhe. Tole tarii gara keettan dhufa tafarii waanuma dooktar jedhan gaaffii koon turre garuu waanuma isin dubbattan irraa waan gaaffii natti kaase tokko barbaada tarii ibsuma bal'aaf jechuudha. Yeroo darbee gaaddisa hooggansa Oromoo kan jedhu bifuma wal fakkaatuun uumameera. Isa kanarrattis jaarmiyaaleen Oromoo garaagaraa ODP dabalatee irratti qooda fudhataniiru. Dhimma sana immoo walitti qabaa kan turan obbo Lammaa Magarsaa turan yogguu sana yoon dogongoruu baadde. Amma garuu suura kanarratti kan agarru Jaal Daawud Ibsaa arginaa, Jeneraal Kamaal Galchuu arginaa, Dooktar Mararaa arginaa, garaanaan immoo obbo Qajeelaa Mardaasaa arginaa, akkasuma immoo Jawaar agarraa. Tarii isaan achi galagalanii obbo Qajeelaa Mardaasaadha jedhee yaada isaan gama adda bilisummaa Oromoo ta'uu isaaniif jechuudha. Yoon suura sana dogongore of koltii man gaafadha kallattiidhaan natti fakkaate sabateef baay'ee hin mul'atanii suuritti makana kan marsaalee hawaasummaa irra deemaatti turte. Yeroo adda addaa immoo biyya bakkee kana keessatti jaarmiyaaleen siyaasaa Oromoo tarii kan Dooktar Mararaa fa'aa Koongireensii Federaalistii Oromoo irraa yoo hafe suura waliin ka'uun kun waanuma barame. Sanarraa wanta addaa tokko akkamitti jarreen kanarraa eeguun danda'ama jechuun Oromoon qaamuma dhufee suura ka'urraa abdiidhaan eeggata. Nan yaadadha mudannoo addaa tokkoon qaba yeroon OMN keessa hojjedhu. Guyyaa wiikeendii irra ture jaarmiyaalee siyaasaa Oromoo kanatti wal ga'anii suura ka'anii to sooshaal miidiyaa irra gadhiifame. Ani siyaasni biyya bakkee kun baay'ee naan gallee gammadee tan barreeffama dheeraa tokko lafa naqe. Isan gaafan barreessuu gaafa wixataa gaafa naqu natti kolfaniini. Siin galle qoy amma ganaa sii galaana jedhe abdii tokkosna jedhe siin galle waan suura shawaappiin biyya bakkee kun sii gala gaafa jedhu torbee yeroon guunne gidduutti walli komachuutti ka'anii jechuudha. Tarii isa kan akka hin taaneef asumaan maal dhaamtu hooggansa Oromoo keessaa warreen ODP kun keeyyata 39 labsataniiti keessaa miliqan immoo maalidha waan isaa namaan galu jechuun tarii. Hayyee galatoomi otoo jennu gaddaa miidiyaan tokko na gaafatee ture dhimma kanarratti Jawaarii ofii koo jooyin gochuu isaatti jedhanii waan inni kaa'e tokko inni duraa koalishiniin dhaabbilee Oromoo jidduutti uumamuu qabaadha.
Koaalishiniin dhaabbilee Oromoo jidduutti uumamuu qaba jedhee sababa ani kaa'ee tokko fakkeenyaaf dorgommiidha. Dorgommii irratti amma dura maal jechaa turanii aanaa kanatti ani nan dorgomaa, aanaa kanatti ati dorgomii, aanaa sanitti immoo sun haa dorgomuu jennee gargar qoodanna. Walirratti hin dorgomnu jechuudha in short. Walirratti hin dorgomnu. Kanaafi aanaa tokkotti abaa'oo, aanaa tokkotti ofikoo, aanaa tokkotti haa jennu paartii Kamaal Galchuu kuni yoo dorgomee jedhee inevitably maal gochuudha deemuu jechuudha teessoo murteeffatanii jechuudha. Teessoo murteeffatanii nama 40 abaa'oo, nama 50 ofikoo, nama 30 PBO waan akkasiif deemuu jechuudha. Suni sirrii miti. Inni kuni rakkoo qaba. Duraan dursee aanaa hunda sanarratti argachuudha. Aanaa sana ani argadheedha wal dorgommii hin taane jidduu galchuu danda'a. Maaliif hunduyyuu teessoo argachuudha waan deemuuf jechuudha. Lammaffaa immoo aanaa sana keessaa fakkeenyaaf aanaa tokkotti haa jennu dhaabni tokko namuma hin taane wayii dhiyeessee yoo mo'ame boru wal komachuuf deemna jechuudha. Kana hanga ta'u maal gochuutti isaanirra jira koaalishiniidha. Koalishinii uumanii hundumtuyyuu kan itti amane aanaa tokko irratti abaluu qabnaa jedhanii itti amananii hunduma caala ummata sana gamaggamsiisanii dorgomaa gaarii achi argachuudha jechuudha. Dorgomaan sun hunda caala abaa'os miti, ofikoos miti, dhaaba biraas miti, Oromoof dhaabata jechuudha. Haala sanaan yoo wajjin hojjetanii really rakkoo kana keessa hin hulluuqna jedhee yaada. Kanaaf gama suuratti gaafa dhufte suurichi really impressive waan wajjiniin hojjechaa jiran natti fakkaata. Garuu akka kana dura jette san fakkeenyaaf ammaani Kamaal Galchuu fi obbo Daawid waliin argeen beeku. Yookiin immoo obbo Daawidii fi Jawaar wajjin argeen beeku. Suura wajjin ka'uu danda'u. Dhaabbileen garaagaraa yeroo baay'ee walitti dhufanii saayikooloojiidha. Jechuun saayikooloojikaal waariidha qofa itti fayyadamuu ni danda'u. Hanammaa garuu hamma danda'ame waanuma walitti dhufaa jiran, walitti siiqaa jiran istiraateejii tokko baasachaa jiran natti fakkaata. Inni kun immoo tokko baratu dirqaa. Haala amma keessa jiru kuni isaan dirqisiisaa. Lammaffaa uummanni isaan dirqisiisaa. Sadaffaa immoo waan darbeerraas waan baran natti fakkaata. Kana hagam gargar faca'uun dhaabbilee siyaasaa kuni uummata kana hagam akka miidhee otoo isaan cimanii jiraatanii qabsoon siyaasaa gahaan geggeeffameera ta'e qabsoon qeerroo 5,000 wareeguun nun barbaachisu ture. Qabsoo siyaasaa waan laafteef qeerroon qabsootti galee qabsoo injifannoo sana immoo injifannoo qeerroo sana qabsoo siyaasatti tiraansileet gochuu hin dandeenye. Kanaaf amma kana hunda baranii filannoo kanaan yeroo tokkoof yeroo dhumaaf Oromoo waan barbaadu aangootti dhufuu danda'a, giddugaleessatti dhufuu danda'a, Oromummaanis deebi'uu danda'a jedhee yaada. Haala kanaan waan irraa baratan natti fakkaata. Warri lammaan fa'aa keessaa dhabamanii warruma kana qofaa kan jedhuu fi dhaabbileen kuni egaa dhaaba siyaasaa biyyattii bakka lamatti qoodda. Tokko kan biyya bulchaa jirudha, tokko kan immoo biyya bulchaa jiru saniin morkatudha. Warri biyya bulchaa jiru isaanuu jijjiiraman amma durii ODP ture, ODP sana keessaa dhufaa ture lammaanii amma ODP'n seeraan hin jiru, ODP'n seeraan waan hin jirreef gara maalidha badhaadhinaatti waan ce'anii fi badhaadhinni immoo kana keessa dhufuu hin dandeenye. Lammaffaa immoo otuma dhufees badhaadhinni jara kanatti makamee wajjin hin dorgomu. Maaliif jarri kun ilaalcha tokko qabu, ilaalcha kan keenya ummata keenya karaa kanaan gargaaree ummata kana karaa kanaan ceesisna jedhanii sagantaa siyaasaa qabu. Inni badhaadhinaas immoo karaa kanaanin badhaadhina isinii fida yookiin akka badhaadhina yookiin dureessa taatan isin godha kan jedhu karaa saniin deema. Isumaa miti maaliif kolfite dureessuma gochuudha inni guddaan. So karaa kanaan dureessa taatu yookiin dureessa isin godha jedheeti egaa birraan dhufu
badhaadhina wajjiniin birriidha jechaadha. Kanaaf egaa garasi kana lamaantu waan wal dorgomuu fi as keessatti makachuun barbaachisaa waan ta'u natti hin fakkaatu. Kana waan ta'eef ani gama koon gammachuu guddaan irraa qabaa. Akkuma dooktaris jedhanii gara biraatiinis soorsii gara garaatiin kan argachaa jirru yeroo dhiyoo keessatti akka waliin mallatteessanidha. Walitti baqiinsi sunillee yeroo fudhatu at least coalition uumuun sun qindoomina uumuun sun inumatti adeema jedhee yaada. Tole gaaffiif deebii keenya xumurreerra garuu dooktar waan tokko sin gaafadheen ture ammallee Tafariin waan sana na yaadachiisee isinis dagattan ta'a. Achumaa yaada goolabaa nuuf kennitu. Yeroo ammaa kana biyya keenya keessatti hojii dhabdummaan akka malee dagaageera. Ijoolleen maaf ajjeefamu isa jedhu kaasna malee warroonni eebbifaman iyyuu hojiin hin qabani biyya sana keessatti carraan hojii sin jiru. Qabxii gurguddaa qabatanii yuunivarsiitii keessaa bahu garuu hojii dhabdootaa yookiis koobilistoonii caccabsuudhaaf dirqamu. Sunumtuu yoo carraan isaa argamedha. Keessumaa dhimma koomaandii poostiidhaan wal qabsiisee immoo gara bakka dhaloota keessanii kana immoo yaaddooma jabaatu iyyuu jira sabateef isa kanarratti maal dhaamtu maal jettu sanumaan gaaffiif deebii keenyaa raawwannume. Isa duratti waa'ee durfootoo daasporaatti ka'aa turanii innammaa kun maaliif adda ta'aa jiru kanarratti waa jechuu barbaade. Innammaa kun adda. Inni yeroo dur daasporaa warra turanii isaanis hundumtuu deeggartoota isaa qaba. Deeggartoota isaa kana harkaa fudhatu hin turre. Amma garuu wanti ta'aa jiru kun maali? Yoo walii wajjiniin dhufanii filannoo dhufu kana keessatti mo'atanii paarlamaa galan malee warra bilchiginnaatu achi keessa galaa jechuudha. Hojiidhaa ala ta'uu isaanii wanta hin oolle waggaa shanan dhufu. Kan mo'achuu kan isaan daandisuma isa qaban tursatanii walii wajjiniin gara mootummaatti dhufanii uummataafis hawwachuu kan danda'anii yoo walitti qabatu. Kana hubatanii ruuzeeta lama. Kanaaf inni durii gammaa kuni warri fakkaatu inni kun dhugaadhuma taa'ee lamadha. Egaa isa karaa dhuguma naannoo Damdoollooti odeeffannoo nan dhagaa rakkoo guddaadha kan jiru. Midhaanii ala jiru wabootu keessa dhokata jedhameeti cirama. Manni namarratti gubata. Namni yoo hojii bakki hojiillee yoo deemee waboodha qallabuudhatu deemsa jedhameeti yookiin hidhamaa yookiin ajjeefamu. Anam yaaddoo cimaan tokko kan kodu waayyuu miti namni biyyaayyuu kan karaa daddaatii kan dhaga'amu bara dhufuu wallaggaa hojii keessatti geenyi guddaan ta'uu isaatu deema. Namni silaas amma qotatuuti isaaf haramatuuti waggaa dhufu nyaata. Kun safara hin jiraanneef waggaa dhufu kana keessa waan nyaatu dhabee yeroo jalqabaatii fi beela uraaf jiraa jedhu yaaddoo kanatu jira. Amma sanaan egaati warra keessumaa warra dhaabilee siyaasaa walii wajjiniin qindoomina uumne warra jedhan kun amma sanaan karaa kumaanda poostiin sun ka'ee waboon qabsoota gaatti deebi'ee haala seera addunyaa eegu akka kana gochuu irratti utuu hojjetanii uummata Oromootiifis hundumaafis gaariidhaan jedha. Haa ta'u guddaa galatooma. Ayyeen daawwattoota keenya daawwachaatti kan turtan tamsaasa kanattiin isiniif darbaatti kan jiru Oromoo Diyaaspooraa Miidiyaadha. Maarreen egaa qophii keenya asumatti raawwanna dhimmi irratti fuulleffanne dhiibbaa yookiis rakkoo barattoota Oromoo dhaabbilee barnoota olaanoo irratti ga'aatti jiru irratti turtii saayintistii beekamaa kan ta'e Dooktar Salamoon Angaashee fi barreessaa fi barsiisaa Tafarii Nugusee waliin taasisne. Anis itichaa guddataan ture waan hordoftaniif galata argadhaa. Yeroo gaarii. I know.